Videoon Sumayyaa riba keessaa na kaase. Riba keessa hin jira. Way good. Isheen obsa dhabdee halkanii viidiyoo gadhiiste argitanii. Sayyidoo warri argitanii. Bilbila Sayyiduu yeroo dawwallu nama biraatu kaasaa. Sayyidii yeroo jennu eenyudha sinii nuun jedhu. Sayyidoon isgibiitii galee. Sin eenyudha jedhu. Hiriyaashii sana ishee Yaasuu Birraa biratti argamtee odeessitee sana faana bashannanan jechuudha. Kan isheen haasaa turte. Innaa Sayyidiin jiru, Sayyidoon hin jiru. Jetteetu achasii ayyuutti zarraaf jechaarti. Sayyidoon waa taanaan siinis wal faana lamaan keessan oofaa itteetti situtti farrise waan ta'eef du'a kan farrisu sidha. Kanaafuu Sayyidoon waan tokko taanaan ati itti dabalamtaa jette ani mana kee dhufee kan na hin barree ati Gondariin dhufa jechaa jirtaayyuu ati yoo onnee qabaatte Gondariin dhuftee birrii miiliyoona tokkoon si badhaasa itteen ayyuudhaan jechuudha. Birrii miiliyoona tokkoon si badhaasa mana kee dhufeeyyuu ati nan barree Adaamaa achi dhuftee si miicamu maayetti jettinna si firiyaa kee faffatee nyaadha. Si firiyaa kee walitti faffatee nyaadha. Uyyoo maaliif faffatti laata bishaanuma ammoo akkam garuu moo maalidha hurreessitee nyaachuu. Na birrii osoo naan kaa'in deemee birrii baay'ee osoo naan kaa'in deemee mana kiraayii waan hin kaffalu mana kiraayii ittiin galaa mana kiraayii waan kaffalu inna isheen sun uumamaa birrii dhaabetteetti dhiyaatteetti heerumtee laatamu akkamii jedhanii ayyuu irrattis moodii qabatu. Sayyidiidhaan hoolaa jettee yeroo Sayyidoodhaan hoolaa jettu atoo re'eedhamoo maal jedhamte jetti Sumayyaan otoo isan kabajiin too maaliin jedhanii na hin barbaadin jechuu ishiitidha. Sumayyaa deemtee hin barbaadin jechuu ishiitidha. Garuu ani yoomiin na barbaadi jedheeni garuu bakkuma jirutti immoo nagaa ta'u ammas taanaanii Sayyidoo warri argitanii warri itti dhiyaattanii ani ooshee maanni oosheen abbaa manaa bunii sanadha. Oosheedhaa bilbileeni akkamii jennaani waa'ee Sayyidootti haasofnaani innis Gondariin jira isa barbaachaan deeme naan jedhee dhugaa jedhatee soba ta'e jedhatee garuu hin beeku. Nan dhiise jettee akkasitti hiriyaashii faana fireendishiippii sana jiru paarkii sana keessa bashannanaa yeroo jechuudha. Ijoollee lama qabatanii fataa jechaa yeroo jechuudha. Waa'ee Sayyidoo dhiisanii amma dubartoonni lamaanii walitti zarraafachuudha. Sayyidoon iddoon jiru hin beekamu bilbila isaa nama biraatu jalaa kaasee isaanummaa asitti hoolaa jettee re'ee jettee jedhaa jiru. Waa'ee mana kiraayii haasa'aa jiru. Ani yoomiin birrii dhabee an birrii isaayyuu hin barbaadu nagaa ta'u malee ani yoomiin birrii barbaadesi ani yoomiin isaan na barbaadi jedhesi jette jechuudha. Simmiicamoo maal naan jette jetti Sumayyaan ayyuudhaani. Lamaan keessan nan faffata tokko immoo Sayyidoon waan tokko taanaan siinis itti dabalee wal faana geggeessamtu. Jalqaba dubbii kana kan fidesidha. Sayyidootti farristee kanaan geessee waa'ee du'a kan farrisu barakiinaa jettaa maal jettaa jettee jechuudha. Sumayyaanii Sayyidoon hin jiru isaan deebi'anii reaakshinii hojjechaa jiru jechuudha. Viidiyoo reaakshinii godhanii obboleettii miti waan ishiin hiriyaashii sana faana hiriyaashii sunis bukkee teessee hin kabajju maaliin jettu akkamittiin hoolaa jettiini jetti yaa'u ayyuun hoolaannaa jettu maan beeku namni hoolaannaa siin jedhu
ati waanuma tokko hin beektu sim jettee moo oofamtaa jechuudha. Akkanatti isheen kan jette jechuudha. Ayyuun isaan kun immoo gara kan biraatti jijjiirratanii dhufaniiru jechuudha. Kanaaf Sa'iidoo nu barbaadaa jechaa jiru. Sa'iidoo amma eessaa barbaanna ree uummata? Sa'iidoo barbaadaa. Sa'iidoon amma eessa akka inni jiru hin beekamu gaa dubbachuudhaafi. Akkanatti Sa'iidoon barbaada maayira kaadiraashaan isaa dhabamee iddoon isaa dhabamee bool'annee lixee dhabamee bilbila isaa nama harkaa fuudhee eenyutu harkaa fuudhee isa hossa akka geessan illee hin baramne. Jarri kun garuu waan isaan haasa'an baay'ee nama dhiba. Baay'ee tokko nama aarsa jechuudha. Waa'ee manaa, waa'ee kiraayii, waa'ee maalii, waa'ee maqaa isaanii, waa'ee walitti deebisuutti kan isaan reaakshinii gochaa jiran. Sa'iid garuu maan ta'uu jetti. Sa'iid garuu maan ta'uu yookaan beektee akka ani as deeme achi hin deemneef yookaas sanii olii gad deemu kana bakka kana bakka sana bakka kana bakka sana jedhee olii gasii oofuuf jetteetu yoo beekaa akkas goota ta'e jetteen yoo beekaa akkas goota ta'e na jalaa qabii bilbilchiiseera sagalessi ergeera beekaa akkas of goota yoo ta'e jetteen maaliif iddoo tokkotti ishee argachaa hin jiru kaa yoo beekaa akkas goota ta'e si dhiisii bilbila kaasii bilbila kee ilaalii deebinaa deebisii jechaarti. Ni maalan beekaa ayyuu utuu ati Sa'iidoo kunuunsiteeraatte itti Sa'iidoodhaaf taateetta ta'e misirrumaatti si dhiisee na barbaacha hin deemu ture. Tuati waan inni barbaadu hundumaa guutteefi ta'e silaa misirrummaa hamamillee yoo ta'e misirrummaatti dhiisee olii gadi hin deemu. Haadha manaa duraa hin irraanfatu garuu erga fuudhee misirrummaatti dhiisee olii gadi hin deemu. Yeroo darbe nyaata kee ilaalee agasuma hin geessu siin jedhee. Kanaafuu yookaan ani nyaata arabaan danda'a ta'a. Immoo nyaata biyya keenya dandeessa ta'a. Haa ta'u malee Sa'iidiif atituu itti toltee ta'e waan hundumaa guutteettaaf ta'eeti achitti si dhiisee na barbaada olii gadi hin deemu ture jettiin jechuudha. Ayyuudhaan egaa rabbi isaa haa arguusa qaala milillisii yookaan deddeebii keessan booda itti deebina. Ammatti wanti hudheenu qabee waa'ee Sa'iidootidha. Isheen kun narraa deemee jira mana kiraayii mirrinaan keenye ani kiraayii keessan jira ani naman qabu qofaa kooti inni waa taanaan achi dhufeensi miicaa jettee isheen kun immoo mana kee dhufeeyyuu ati nan barree maal Gondar dhuftaa Gondar yoo dhufteesi ani sin badhaasaa birrii miiliyoona tokko sin badhaasaa yoo inni qabaattee dhuftee isheen shokaakaanis lamaan kee jetteen ishee yaada manaa bunii sana lamaan kee shokaakaa siniin faffataa siniin nyaadha yuuti jetteeni. Yaa Rabbii nagaa buuse.